Akkamitti paaswordii Wi-Fi karaa salphaa argachuu dandeenya? Paaswordii Wi-Fi tokko karaa gabaabaa argachuudhaaf tarkaanfilee nuti fudhannu yookaan immoo karaa gabaabaa argachuu dandeenya. Mee duuba bu'aa akkamitti akka argannu walumaan ilaalla. Jalqaba irratti iddoo Wi-Fi jiru kana akkuma asirraa ilaaltan kunoo asirraan seennaa. Erga asirraan seennee bakka Wi-Fi jirtu kun yookaan immoo maqaan Wi-Fi jiru kana gadi qabna jechaadha. Kunoo akkanatti. Kana booda moobii vaayirasii kan jettu kun hin jirti. Kunoo asirratti maqaa Wi-Fi'ti. Paaswordii Wi-Fi kana immoo akkamitti akka argannu viidiyoo kanarraa ilaallaa jechaadha. Tarkaanfii yookaan immoo isteeppiidhaan itti deemna jechaadha. Erga bakka kunoo kana nuu fidee kunoo mallattoo kana asirratti mallattoo qulfii kana nuu fidee jira. Isa gadi qabna jechaadha akkanatti. Kunoo akkuma agartan baarkoodii kana nuu fidee jira. Erga baarkoodii kana nuu fidee booda baarkoodii kana immoo iskiriin shaatii isaa kaafna jechaadha. Amma iskiriin shaatii inoo fudheen jira. Kana booda iskiriin shaatii kana immoo as keessa baheen kiroomirra gara jechaadha. Googilii yookaan immoo kiroomirran deemee galaa achirraa arganna jechaadha. Amma akkuma asirraa mul'atutti kunoo bakka kiroomiin jiru kanarratti biroozerii jechaadha. Biroozerii garaagaraa jira. Ani garuu kiroomiin fayyadama. Kiroomirra galleetiin achirraa banna jechaadha. Achirraa argachuu dandeenya. Akkuma asirraa ilaaltan kiroomii kunoo as jira. Asirratti nama okay jedhaan jechaadha. Kana booda kunoo mallattoon kun hin jirti. Zang org kan jettu kun kunoo amma jalqabarra jirti yookaan immoo hin barreessina jechaadha. Asirratti hin barreessina. Barreessuu hin dandeenya. Garuu yoo barreessuu baannes kunoo kan akkanatti tuqaa jechaadha. Ergan tuqee booda zang dikooder online jetti. Ammas si'a tokkoon tuqaa. Kunoo akkanatti fidee jira. Kunoo akkuma ilaalta iddoo kana choose file kan jettu kun hin jirti. Choose file iddoo jettu kanatti kilik goonaa. Faayil jedhaa kunoo asirratti gara gadii kanarratti faayil kan jedhu jira, sheer kan jedhu jira, kaameera kan jedhu jira. Kunoo asirraa faayilii kanarratti tuqannaa jechaadha. Erga faayila kanarratti tuqannee bakka faayilli sun jiru nuu baasa jechaadha. Amma kunoo akkuma agartan jalqaba kanarra kan jiru kun kunoo iskiriin shaat kan jedhu kun jira. Iskiriin shaatii kana ammas hin tuqannaa jechaadha. Erga tuqannee booda gara mataa kanarra dhufnee danan jedhu kun jira. Amma nuu galee jira jechaadha. Akkuma agartan kunoo asirratti nuu galee jira. Kunoo gara kanarra dhufnee submit kan jedhu kun jira. Asirraan submit jennaani. Egaa submit jenneeni amma piroosesii irra jira jechaadha. Egaa nuu fidee booda kunoo akkuma agartan gara gadii kanatti moobii vaayirasii kan jettu kunoo gara gadii kanarratti karaa harka mirgaa WPA kan jedhu kun 22 34 56 78 jechuudha. Kanaafuu karaa gabaabaa isteeppiin amma deeme kanaan paaswordii Wi-Fi argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu isinis karaa gabaabaa akka argattan abdiin qaba.